Jechi kiyya hireen akka namni taa'ee eeggatu san siif hin mul'anne jechuudha. Takaa'uun arkanne. Taa'eetuma na eeggachuu jiraati. Okay. Hiree gootee teessee eeggachuu jirta moo hiree dhuftee eeggachuu jirta? Ta dhuftu dhaqe. Thank you. Thank you. Kanaafuu yeroo barbaaddetti mana keetti deebi'uuf ilmaan keetti deebi'uuf qophooytuudha jechuudha. Haalli mijoinaan yaa haalli mijaa'u xiqqishoo asirraa galuun ni ulfaata. Haalli mijoinaan rakkoo hin qabu. Okay. Tole egaa haalli hoggaa ati haala jireenya gaafa galteeti moo haaluma itti galtu? Haalaan itti galtu mijoinne malee ani paaspoortiin hin dhufne biyya kana ni beeka warri miidiyaa akkaan paaspoortiin hin dhufeen silaa paaspoortiin dhufe dhawaddee galuu hin danda'a laakiin paaspoortiin hin dhufne karaa Suudaaniin seene gaafa nan biyya irra deemu san paaspoortii kannaan turre waan karaa Suudaaniin seene xiqqishoo galuun karaa kana asirraa nama galchuun xiqqishoo ni ulfaatti. Mijaawaa taanaan yeruma fedhattu niin gala namni takka eenyutu Jaafar ol naqa eenyu bakka. Okay, rakkoon qabu yaa sheekha guutaa kan yaasin illee bakka Jaafar alaa jalaa gabboo rakkoon qabu abshir alaa jalaa gabboo. Shaaroon kee yaasin naa galchu guutaa yaasin as naa fayyadu. Tole Jaafar ol naqetummaan Jaafar ol naqe. Yaasin kaameraa tolee fi jirana fakkaata. Tolee jiraatu tole baasii mudurra naa galchu. Okay. Tole. Monitora qabadhu. Jaafar bahe. Okay. Aku akkasimi. Yaa. Takka takka tuqme. Mashallah. Thank you. Tole karaan mijaawaa mukaanos. Inshallah. Abshirin siinjee karaan akka mijaawaa dhibbaa dhibbatti hin beekaani. Ayyib. Tana filaa suuqadhu taa'i. Dhiiraan filaa suuqadhu jaalii dhalaanoo maal jaansa dhiiroo. Qarmaa hidhadhu taa'i bootan. Anaa hamashadhu osoo birariidhaa jirtuuti dhifiif wanti yan ta'initti seene hamashadhu taa'i tan. Tole. Yaasin. Yep. Silaa gaawwan mukaanus jette walumaan quba qabna. Yeroo mara daqiiqaa fi sakandii mara keessatti haati kaanus mana isiitti akka deebuu dandeessu. Firiidamaan gammachuudhaan harka dhibbarraa kumatti akka qeebaltan wayi shakkii qabnaatan. Argameetiitis. Argameetii akkana jechuun argameetii jechuun dubbii laaftuu miti beek akkana barbaannaa jechuudha. Jaaffee fi Safwaan viidiyoo teessan banadhaatii tatta'a. Duuba amma dhiiroo helikooptar qabaannee helikooptar keenya erginee hin fidnu mee akkamitti haadha kaanus tana asitti deebisuu dandeenya. Jaafarii fi Safwaan. Laal. Dabbaalaa dubbatu guutakka dabbaalee fi Safwaan maayikii banadhaa guutakka maayikii banadhaa bii. Anaa dubbata. Dubbadhu ayyee. Duraan dursa warri namni nu daawwachuu jira kun nama 2,200 saniifuu wanni hin joofadee haati kaanus ammaattus toltus haadha ilmaan kiyyaati haadha ijoollee kiyyaati garuu takka jireenya kiyya keessatti Oromoo fuula dura taayitiin rakkina maatii kiyyaa kun kan ammoo rakkina kiyyaa soojeetti yaadeetis hin beeku jireenya kiyya keessatti. Ammallee haasoo hin deemnu wanni takka gara walii galu. Rakkina haasoo hin deemnu bara. Rakkina haasoo hin deemnu warri koomentiitii fi warri keessaan as gubbaan hedduun abbareessu jiranis rakkina haasoo hin deemnu. Atillee yoo rakkina haasoo hin deemtu na fakkaata. No haasoo hin deemnu hobse. Maaliif dhiifama. Saniifuu irreedduu
namaatu warri komantii barreessuu fi kana kanaa fi ammaasii ilmi namaa yoo arraan tana qarshii takkasii kanne gaafaati successful taatee kun kaan immoo beeka guddaa geesse bar kana kan nuti akkana goones numa yoo jira tan ammoo waadaraa oromummaa akka hin jenne yoo san jechuuf deemtan waan kana sitti dhaabne liivii kanarraa ba'uu ni dandeenya. Nuti jechuun akka yaasinitti nama fuula duraaf inshallah ta'ala Oromoo bira dabree akka Afrikaatti fi akkuma addunyaattu abjuu qabu. Saniifuu wallahi waan hin dubbadhu hin beekoni. Hundaafuu dhiifamaan jiru fedhe. I'm sorry. Okay, thank you. Lalaki ya saundu. Akkasuma makaanus maal haasa'u dagaan fitin muuturaa kaafadhu. Sagaleen ta'e dhagahamtu makaanus tiyya. Ani multi fananumaan irraanfadha nuti nama guddaadha haadha kaanus abbaa kaanusi yaa'ii keenya miidiyaa gubbatti abadan hin haasofnu tayaasi miira keessa galee jecha namaaf sajjii san hanqa muraasaa dhiifama horii goone irra dabarree jira innillee hawaasa Oromoo irra dhiifama jira rakkoon keenya abadan as gubbatti hin haasofnu. Haasawumuufillee hin taa'u fuulduraafillee karooraafillee hin qabnu arrallee burullee gama kiyyaanis gama isaatiinis akkas rakkoo haasawuun dhufne khayru akhiraat sila rakkoo haasawuun hin jiru waan viidiyoonii miti asuma keessaa hin jiru laayivii kana keessaa hoo. Akkana homa. Tole ayyee Haji Dabbaalee fi Safwaan mee maal jettan? Firoo maal jettan mee? Salamaaniif na dura kanniifan boodarran dubbadha rabbi. Tole ayyee itti aane Abu Rashiidaa Dabbaal dubbadhu. Safwaanaa dubbatu Safwaan Wenga. Safwaan. Ladies first jettee baranjiin Abu Rashiidaa nu dubbisaa takka ittiin aana. Abu Rashiidaa na dubbadhu akkana laa akkana. Tole guddadha rabbiin warra nagayaan afaan khayrii qabu dubbata kana agartee bakka khayrii dhate isinii dhaabu rabbi isinii haa godhu kabajaa fi ulfina walii qabdan kana maashaallah rabbi akkasiin umrii dheeradhu waan boru itti nayaamtan arra akka itti naaf bobbaatan hin fedhu jechuun hawaasa gubbaarra hawaasaaf gartee obboleeyyan kee kabajaa ulfina qabu guddina akka isin walitti itittan bakka isinirraa irratti akka isiniif guutamtu isiniif dirmannaa jedhaniiti asirratti isiniif ol bahan waan mana keessaa dhugaadha mana keessatti dubbatama saniitu halla irrallee nutiifis urgaawaadha mi'aawaadha nu boonsitani galatooma akkas jechuu keessanii fi kataanii ammoo Dabbaalii fi Ustaad Hamzaa kanumatti illee ijoolleen sagantaa kana qopheessitan ulfaadha ifii olitti yaaddanii bakka irratti guunna hawaasa qabnaa obboleeyyan babbareedaa kanatu jira. Harka keenya isaan biratti guutamaadha humaa abdii guutuu qabna jettanii as dhiyachuudhaafiin siniin ja'a. Fedhiin abbaa irraati gartee waan abbaan fedhe olitti illee dhiibuun xiqqoo nama kan sirraa agartuu jira kaatiif irraan agarre waan saniifis yoo silaa itti yaaddaniin isiniin ja'a maaliif kabajaa ijoollee tanaa kabajaa obboleeyyan keessanii jecha dhibame yeroo isaanii fudhate asirratti gartee isin mul'ifate saniifis akka yaaddaniin barbaada hanqarumaan isin bira dhiifadha dubbiin akka abbaan itti iyyatetti firrii dirmataa bakka san silaa bulchitanii hin fadhu dubbii bulchame tolti beeytaa yeroo takka maqaan badu mannaa mataan badu wayyaan takkas ni jirti sanirra akka qabu hawaasaaf hin dhiisa silaan isin ta'e obboleeyyan kiyyaaf hin dhiisa silaan makaalusis ta'e yaasinillee silaan ta'e hawaasa kiyyaaf hin dhiisa hawaasa kiyyaan galatoonfadha isaan dura hin cahuu jechuuf fadheeti isinilleen hammeenyaa fi miti itti fufaa ga'an khayriidhaan isinii hawwa hedduu takka immoo isinirraa gammadeetiin jira galatooma.
Thank you.